Gujii aanaa sabbaa boruu ganda sibbichuu qinxaabii jedhamtutti dilbata darbe galgala haleellaa hidhattoonni mana nyaataa seenuun raawwatan jedhameen manguddoo ganna 80 dabalatee lubbuun namoota lamaa battalatti yoo darbu namoota 5 irra immoo miidhaan qaamaa cimaa qaqqabu jiraattotaa fi qondaalli BBC'tti himaniiru. Haleellaa kanaan miidhamanii fi lubbuun oolanii amma hospitaala Adoolaa Wooyyuutti yaalamaa kan jiran haleellaa kana kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO Shanee jechuun waamu ta'uu eeran. Haleellaan kun yeroo raawwatu mana nyaataa sana keessa kan turan jiraataan kun haala ture akkasiin waayila koo maatii olaanaatti himaniiru. Dilbata galgala sa'aatii 3 walakkaa irratti qaamni hidhatee socho'u tokko dhufee bal'inatti uummata nyaatee dhufu tokko bal'inatti rasaasaan rukute miidhaa cimaa uummata bal'aa irra geessiseera. Kanaafuu nama lama battala ajjeesee nama 5 dha'ee namni 2 amma miidhaa cimaa irra jira jechuudha. Waan ture natti mee namoota hagamtu ta'a mana nyaataa dhugaatii san keessa? 20 waliin ga'a. Hidhattoonni kun ennaa dhufan callisanii dhukaasa banan moo namoota adda baasanii itti dhukaasaa turan? Akkanumaan uummata saniin tokkochi keessan lafaan ka'inaa jedha yoosumatti dhukaasa bana akkanuma. Akka namni hin kaane ajajanii? Tokkochi keessan lafaan ka'inaa jedhanii badhuma dhukaasatti banan. Hidhattoonni kun eenyu adda baafattanii? Hidhattoota mootummaan ABO Shanee jedhuu fi kan isaa ammoo nuti waraana adda bilisummaa uummata Oromoo jedhamu waraana kana jechuudha. Ati mee waan yeroo san keessa turte akkamitti akka rukutamte natti mee? Nama uummata wajjin kasee'u yeroo isaan tokkochi keessan hin muyyuuqinaa jedhu kan uummanni dhukaasa mana keessaa ka'ee jennaan uummati lafaa ka'e kan isa uummati lafaa ka'u keessa ka'e anillee ni rukutamee jibadhina jige bakka akkana rukutame. Eessa rukutamte? Ani hidha kana rukutame qaamni achi jiru kan rukutamin tokko ittiin jiru. Hagam ta'u hidhattoonni kun kan mana nyaataa dhugaatii kanatti isinitti ol seenan? Nama 7 haga 10 ga'aniidha. San booda dhukaasii hagam ture mooraa san keessa? Hin turre lakki eega uummata san badhina dhaphi gootee biraa yaade dhukaasuu isii deebi'ee dhukaanye yoosuma yaade. Jiraataan biraa miidhamanii hospitaala Adoolaa Wayyuutti yaalamaa jiran mana nyaatichaatti mucaa tokko ol seeneen ka'i galii jedheen bahaa ture anumaa kana jedhee gadi bahuu daqiiquma 2 booda natti dhukaafamee jedhan. Akkuma mucaa san biraan baay'ee dhuftee allaa duubaan na rukutte daqiiqaa eega mucaa san biraan baay'ee daqiiqaa 2 doo hin ta'in na rukutte yeroo jalqabaatiif na rukutte jechuudha. Isin ala turtanii balbala dura jirtu moo manuma keessa turtan? Yeroo alaatiif ala turre deebi'ee mucaa mana keessa jiru faani sa'aatii 4 jedhaatti bara baqa deemee galee dheeri anaa kana mucaan gali baqa anaa isa jiru duuba allaan na rukute. Hidhattoota kamii kan sin rukute? Shane. Isinitti hin dubbanne dhukaasuma isinumatti dhukaase malee waan isinitti dubbate hin jiru? Hin dubbanne. Meeshaa keessanis fudhatanii? Kiyya isaanii fudhanne kan dhibee fudhate garuu kiyya fudhanne. Rukutamee naannee qabadhee meeshaa waliin jige deebi'ee naa achi fayyadadheeru si meeshaan na bira jira. Namoonni mana keessa turan kan rukutaman kun hidhattoota moo namootuma nagaati warruma jiraatotuma? Jiraata. Eessa rukutamtasin? Kusanii na dhootte bobaa jalaan na baase. Bulchaan ittaanaa aanaa sabbaa boruu obbo Damboobii Wacuu haleellaan kun raawwatamuu mirkaneessuun kan miidhame hawaasa nagaatii jedhan tarkaanfii mootummaan fudhates himaniiru. Diinni ABO Shanee sa'aatii 4 irratti uummata ofirraa jiraatu namoota mana isaaniitti dacha'amee baay'inni uummataa naannoo nama 9 ga'u irratti tarkaanfiin haleellaa jullaa jechuudha. Haleellaan jullaa raawwatamee ture. Namooti kun milishaan qaamoleen seeraa kan mootummaa keessa hin jiran hojjetaan mootummaa keessa hin jiran uummata jiraata jechuudha. Jaarsi waggaa 80 as keessa jira. Naannoo nama 9 ka miidhaan irra ga'e namoota 9 keessaa namooti 2 lubbuu isaanii darbee jira. Namoota achirraa naannoo namoota 5 miidhaan cimaan irra ga'e ammaan tana mana yaala hospitaala Adoolaatti kan yaalamaa jiran ta'uu isaaniiti. Kanaaf rakkoon kun ooredii qaama nageenyaallee waliin buune manuma dhugaatii bakka nyaata dhugdootitti itti seenteeti kana raawwatte jechuudha. Uummata siivilii ofirraa jiraatu. Rakkoon kun egaa ga'ee booda qaamni mootummaa tarkaanfii fudhate maali? Ooredii halkanuma isaanii hordoffii fi qaamoleen nageenyaa osuma geggeeffame opereeshiniin geggeeffame isaan odeeffannoo kenname naannoo nama 7 kan jedhamaa ture. Caakkaa guddaatti achi dhiyaataa uummata rakkoo eegee irra geggeessiteen booda garuma caakkaa saniitti baqattee deebite qaamoleen seeraatii fi aangawoonni qaamoleen hooggansa aanaa hundi reebanii qaamota achi miidhaman san yerooni gara mana yaalaa halkanuma san jechuudha. Saatuma arfan santi ambulaansii kannuu fi qaamoti naannoo santi dhiyaatan hundi reebanii yaa'u tarkaanfii fudhachuun malanii hordoffii fi waan godhuun mala hunda godhaa turanii jara dhaqqabuu hin dandeenye namoota san mana yaalaa dhaqqabuuf hundi yaalameeru jira jechuudha. Aanaan sabbaa boruu rakkoo nageenyaa bakka hidhattoonni sochii achi keessatti taasisu moo yeroo kaanii haleellaan akkanaa jira moo kan miilanaa kun ka jalqabaati? Haleellaan kun
darbee ammas geggeeffamaa jira. Yaa jarreen dhiqee qabatanii rakkoo kana geggeessuuf ammas ittuma jiran wanni isaan duubatti deeqaniira hin jiru. Guyyaa kana garuu adda ta'e mul'ate jechuudha. Yeroo tokko iddoo isaan itti geggeessa iddoo walitti bu'isa qaamolee lamaan kan mootummaatii fi abaa'oo shanee iddootti walitti bu'an irratti rakkoon cimaa hin geggeeffama. Kanaa garuu iddoo walitti bu'ii tokkollee hin jirre dhufanii tarkaanfii kana fudhatanii uummata jullaan kan tumatanii jechuudha. Gandi sun rakkoo nageenyaa qabaa? Eeyyee rakkoo nageenyaa ammaa qaba. Rakkoo nageenyaa gama tokkoon baddaa sadhee lafa jedhamu jira bosona cimaa. Naannoo kana dhokataniiti kasaan jiraatan iddoon kun baay'ee fuulammaataadha. Naannoo kana jiraatanii sentirii kana geessaaf kiiloomeetira yoo baay'ate kiiloomeetira 10 kan caalle. Namooti haleellaa kanaan miidhaman jiraattotuma naannoo sanaati mana nyaataa keessatti? Jiraatomu sentirii saniiti uummatuma achi jiraatu jechuudha. Iddoo biraati namni dhufe tokko keessa hin jiru jechuudha. Sababni haleellaa kanaa maal ta'uu danda'a? Beekanne waa'ee adda kana jedhamee keezii kanaaf rakkoon uumame wanni jedhamu hin jiru amaluma isaaniiti amaluma diinni raawwatu jechuudha. Haleellaa ganda kanarratti raawwate irratti hamma yoonaa waraanni bilisummaa Oromoo deebii kenneen qabu. Dhimma hidha Abbayyaa irratti xalayaa pirezidaanti Tiraamp pirezidaantii Masrii Abdel Fattah al-Siisiif barreessan Itoophiyaa ammoo garagalchaan eeran dhimma xiyyeeffannoon ilaalamuu qabu akka ta'e xiinxaltoonni dubbataa jiru. Gorsaan duraanii dhimma bishaan Abbayyaa Faaqii Ahmad dubbisneerra qabiyyee xalayicharraa ka'uun akkasitti ibsu. ደብዳቤው ጭብጥ መረዳት እንደሚቻለው qabiyyee xalayicharraa hubachuun akka danda'amu mootummaan Ameerikaa sadarkaa olaanaan Masriif akka oogu agarsiiseera. Itoophiyaan anniisaa oomishuu malee bishaan fayyadamuudhaaf mirga akka qabdu waan ibseen qabu. Wanti Itoophiyaan gochuu qabdu dhimmicha sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Qabiyyee xalayichaa fi fedhii Masriif Sudaan wal bira qabnee yeroo ilaallu kana dura bara 2019 pirezidaantiin Tiraamp wixinee waliigaltee qophaa'ee jira. Waliigaltee sana Itoophiyaan dhiiftee baateetti. Sababni isaas fuula duratti mirga bishaanicha fayyadamoo ishee waan dhorkuufi. Masrii fi Sudaan waliigalteen suni dirqamaan akka mallattaa'u ammallee irra deddeebiin gaafataa jiru. Kanaaf marii kanaaf wanti Ameerikaan barbaaddu waliigalteen yeroos qixaa'e akka mallattaa'udha. Waliigalteen kun bara 2019 eegalee hanga bara 2020 kan itti fufee fi jalqaba Ameerikaa fi Baankii Addunyaa akka taajjabdootatti irratti hirmaatanidha. Boodarra jaarsummaan hirmaatan. Ergasii gamtaan Afrikaa akkasumas Yuunaayitid Arab Emireetis mariin taasifamuun waliigalteerra hin gaamne. Amma wanti sun akka mallattaa'u barbaadu. Gama Itoophiyaatiin waliigalticha mallatteessuun fedhii biyyaalessaa ni miidha. Hin mari'adhu jechuunis ammoo yeroo ammaa adeemsa pirezidaantii Tiraamp ni beekama. Haldureedhaan kan isaan kaa'an. Halduree kana yoo hin fudhanne qoqqobbii nan kaa'a yookaan immoo haleellaa humnaan fudhadhaa ijjannoo jedhu tarkaanfachiisaa jiru waan ta'eef rakkoo of danda'e uumuu waan danda'uu fi bilchinaa fi gamnummaan ilaalamee deebii kan barbaadu natti fakkaata. Sababa kanaaf dhimmoota lama yaaddoo guddaa ta'uu danda'an gidduudha Itoophiyaan deemuu kan qabdu. Sababni isaa waliigaltee fudhachuunis marii gubbaa hin hirmaadhu jechuunis rakkoo ofii qaba. Ameerikaan biyya michuudha, biyya jabduudhas. Kallattiin siyaasa addunyaa irratti yeroo ammaa gaggeessaa jiran ifa ta'aa waan jiruufi. Tiraamp ejjennoo akkamiin dhufuu danda'u? Falli ammoo maalii kan jedhus xiinxalaan kun ibsaniiru. የእሳቸው እኮ የታወቀ ነው። በቃ እሳቸው ቅድመ ሁኔታ ነው የሚያስቀምጡት። ይህን ተቀበሉ፣ ካልተቀበላችሁ እንደዚህ ያደርጋሉ ወደሚለው ነው የሚሄዱት። Kan isaanii ifa jira. Kana fudhaa, kanaan achi tarkaanfii akkanaan fudhaa jechuutti ce'u. Hanga danda'ame isaan osoo hin mufachiisin kallattii marii kana jijjiiruu osoo danda'ame filatamaa ta'a. Tiraamp xalayaa keessa dhimma qoodinsa bishaanii kaasaniiru. Qoodinsi bishaanii biyyoota 11 gidduutti akka ta'u dhiibbaa gochuun ni danda'ama. Kan biraa xalayaa isaanii keessatti dhimma daldala humna elektirikaa eeraniiru. Isa irrattis dubbachuun ni danda'ama. Bara 2015 dureewwan biyyoota sadii wanti mallatteessan jira. Isa irratti Masrii fi Sudaan humna elektirikaa hidha haaromsaa irraa maddu bituu fi dursii akka kennamuuf waan walii galamee fi isa irratti mari'achuun rakkoo hin ta'u. Kanaaf kallattii marii kanaaf kanneenitti akka xiyyeeffatu akka dalagamu gochuun waan fooyyee qabu natti fakkaata. የሚያተኩርበት ሁኔታ ላይ ቢሰራ የተሻለ የሚሆን ይመስላል። Dhimmichi kallattiin Itoophiyaa otoo ilaallatu xalayaan Masriif barreeffamuun maal akeekaa kan jedhu irrattis yaada isaanii qoodaniiru. በደንብ መልእክት አለው። ምክንያቱም ዳቤው
መጻፍ ያለበት ለሶስቱ ሀገራት። Eeyyee sababni isaa akka adeemsa dippiloomaasii sirriitti xalayaan kun biyyoota sadaniif barraa'uu qaba. Yoo barbaachisaa ta'e biyyoota lama eeramanii fi garagalcha gochuu danda'u. Marii kanarratti biyyoonni hirmaachuu qaban kan filachuu fi waliigaluu qaban biyyoota sadani malee Ameerikaa miti. Erga garagalchi barraa'e Itoophiyaan akka beektu godhamee malee Itoophiyaan hin gaafanne jechuun ni danda'ama. Yoo kallattiin hin gaafanne immoo Itoophiyaan deebii kennuudhaaf dirqama hin qabdu. Mootummaan Itoophiyaas callisuun isaa kanaaf ta'uu danda'a yookiin immoo irratti mari'ataa jiras ta'uu danda'a. Dhimmi kun xiinxala jabaa barbaada. Xiinxala yaaddoo dabalatee jechuudha. Dhimmichi hidha Abbayyaa qofa osoo hin taane nageenya naannichaa, dinagdee, siyaasaa fi kaan waliin ilaalamee kan murtaa'udha. Kanaaf inni ilaalamaa jira ta'uu danda'a. ከፖለቲካም ከነዚህ ጋር ሁሉ በደንብ ታይቶ የሚወሰን ነው የሚሆነውና ያን እየታየ ሊሆን ይችላል።